Ilal har'allee dubbifni dhufe jechuudha. Joom tiraafiladheen dhufe jechuudha. Akkuma argitanii joom tiraafiladheen dhufe jechuudha. Namoota daddabaa waa nama barreessu koomentii daddabaa nama barreessuuf nan gaxxameef barbeekaman gaxxameef ammallee ganaan isinii gaxxama jechuudha. Nama mataa qulfii jira bara nama mataan isaa duwwaa zeeroon baadon duwwaa ishee baalee roobe jechuudha. Yookiin jedhe duraan dursee jechuudha. Wabiini kaleessa intini t-shirtii ayyuu gubee ture. Xiqqoo na arsee ture maaf gube jedhee Gafadhen ture anillee keessaanii maaf gubde wabii akkamitti t-shirtii mucayyoo gubdaa akkasumatti inniistu maaliif gubdaa jedheeni jennaanii xiqqoo na aarsite kanaafan gubee dhiifama naa godhii naan jedhee jennaanii wanta akkasii sirraan eegamu ati nama beekaadha iddoo guddaatti si eeggannaa iddoo guddaatti si ilaalla nuti si kabanya si jaallannaa in jedheeni achumarraan dhiifama nan balleessee naan jedhe jechuudha. Annan gaafadha isini yoo namni gaarummaa namaaf yaade yoo namni waan gaarii nama gaafate yoo namni iyyaafate dhiiga isaa fira isaa rakkoo keessa jiru maalirra akka jiru maalummaa namaa yoo iyyaafate bare isin nama arrabsitu jechuudha. Amma sagalee isaa viidiyoo asirratti maxxansuu nan danda'a garuu waanuma baqa yuutuubiitiin guddifadhu minaamin waanuma taanii haasofti jechuudha. Waanuma isinirraan eegamne jechuudha. Maal si gashee maal akka maal nan galchu dhiiga kiyya gaafachuufi qaba maal nan galchu. Fakkeessitu maal taatu isinii fakkeessitanii hin jiraatina dhugaa namatti maatii dhugaadhaan jiraadha namni isinitti hin buruqu namni isinitti hin tiniin ta'u mana ayyuutti ayyuu arrabsiti ilaal mana wabiitti ayyuu arrabsiti mana iyyaasuutti ayyuu arrabsiti mana kootti immoo ayyuu faarsiti. Amma isheen waan angootu isheen maayyimiidha isheen gowwaadha isheen maalidha jettaniiti kan isin mataa kiyya irratti achoon labaatanii dhuftanii ayyuun irratti faarsitaniif kan isin ayyuun irratti faarsitaniif isuma kamiif maal si galshee maal nan galchu ayyuu yoo miidhamtellee nan dubbadhaaf wabii yoo miidhamellee nan dubbadhaaf sayidoo yoo miidhamellee nan dubbadhaaf nuti ilmaan abbaa tokkooti. Kanaaf dirqama irra jiru ba'aa jira jechuudha. Kanaaf dubbadhaaf jechuudha. Kanaafidha kan hin dubbadheefi kanaafidha kan hin haasa'u. Maal si galchee maal jechuudha? Gaafa sagalee wabii waraabee fide maaf si galchee maaf hin jenne? Sagalee wabiidha kuma diddamaan ilaalame jira. Gaafas maal si galchee maaf hin jenne? Kan isa mammarreggooftee maal si galchee gaafattee dullatti jaartii minaamin indazii iyyaalachuu ነው. Ummata mataa qulfi nama yuutuubiin kun kan gargaarsaati waan hin taane irratti hin dubbadhu harban taane hin jedhu jedheetan malee nama sin jalaa gad jedhee sin sodaatu isinitti fakkaata gaafa na laaltan jechuudha. Nama sin jalaa callisu wayii isinitti fakkaata. Deddeeffadhu sabiskiraabii kanarraa sabiskiraabii tokko lama dheetanii xiqqaadhamoo sabiskiraabii tokko lama dheetanii gaddeebiyaan fudhu sabiskiraabii kee deeffadhu isee. Deeffadhu kan rabbi qajeelche kan waaqni qajeelche kan waaqa isaa sodaatu kan waaqa rabbii isaa kabaju jechuun sabiskiraayib jedhee nama guddisa waan hin taane hojjechaa hin jiru waan gaariidha jedhee kan hin yaadootu waan hin taane ta'eetiyyuu aniyyuu asirran fedhu maayyimii miti yookaan immoo nama birriidhaaf gabaggabamu miti nama birriif gabaggabamu miti alhamdulillah hojii madaamee hojjechaa jira kanarra darbee immoo ofii kiyya yuutuuba laman qaba. Isarraa ofii kiyya nan nyaadha maatii kiyya illee ittiin gargaara ofillee ittiin gargaara kan ammoo hiyyeessan ittiin gargaara haadha hiyyeessaatiif hin bane gurroottis hin calawu isiniif hin dhaga'amu haadha hiyyeessaatiif hin bane gaafan isinii jedhu hin dhageessu moo hin dhageessu miti inna aniyyuu itti daqee itti dadhabee madaamiidhaan itti arrafamee afuuraa citaadha kan hin viidiyoo waraab ofirra laala. Naagartu natti dhufti jedhee ofirra laalaadha kan hin viidiyoo dalagu jechuudha. Maalitti dhiisee akka sakkoowwanii tuktukiif gadinniisuun ture? Tuktukiif gadinniisu ammaan boodetti iyyuu viidiyoo tuktukiif waraabeerra nan fida. Warra uummata nagaa kan rabbi qajeelche jechuu hin jiru ijoolleen keenya. Kan naman dhawwini jechuu akka namni viidiyoo waraabbatu. Isaan waraabee fidee gadinniisu dirqama na daawwadhaa jedhee asirratti waan hin gaaffii nama gaafadhe kun hintala keenya. Hintala kiyya hintala naaf taati obboleettii naaf taati obboleessa naaf ta'a jedhee gaafadhe maal si galchee jettee gaafatte hin jedhamaa si maal abbaa kee si galchee naaf jalatti koomentii barreessita maal abbaa kee si gashee siin si gashaa yuutuubiin kun kan gargaarsaati jedhee mataarra na baatanii nan deemtani mataarra nan taphattani mataa keessan irra isin taphadhaa malee waan maalummaa kon beennee fi waan eenyummaa kon beenneefitu achal irribaa kaatee saatii barbaaddetti dhuftee koomentii diddigaa na barreessita. Maal abbaa keetiif si jalaadha. Maal abbaa keetiif eenyuati? Maal abbaa keetiif dhuftee koomentii na barreessita.
ati maal abbaa keetiif barreessite ani baganne qee gaafadhe ati immoo maal abbaa keetiif dhaqee dhuftee na barreessite si kadhadhe subscribe naa godhe ara deeffadhu subscribe kee ani YouTubeidhaan hin jiraadhu hojii madaamii hojjedheetan jiraadha inshaallah isinii olittiin jiraadha jechuudha warra daddaalachooftu warra bifa namaan qabne warra gatii hin qabne isin caalaa jechuudha of ta'eetan viidiyoo ba'ee waraaba jechuudha akka keessan dhokadhee suuqa keessa taa'ee viidiyoo waraaba na seetan moosin warri dhokattanii nama arrabsitan kana fongochi daddaalachooftu kana utuu nama fakkaate nama arrabsite wanti addi balaccu goote utuu nama taate nama arrabsitanii konan aarsuu yoo argu YouTube kaarratti arrabin danda'amu jedheetan cinii nadheetaa uturamni gugum godhee qabadhee haadha raawusin intini yoo isin godha inni na agartu waan isin godhu of eeggadhu emailiin keetiin utuu na arrabsaa jirtu lakkoofsa kon beektu maalin beektu hin jedhin utuu emailii keetiin na arrabsaa jirtu emailiin kee harka kiyya keessa beeki emailiin kan kee harka kiyya keessa jira lakkoofsa manaa kee poostaa kee ol baasee maxxansaa Ambetu ini ya wallaggaa lijina nyeshi nuti warra sammuudhaan qaroomeedha nuti faaraa miti eshi faaraa yookaan immoo maayyimii miti nuti beekaa sammuu keenya gadi qaban nama dhe abeetta har'a mara baay'ee kun ittiin nama gargaara mataa gadi qabadhee achoonatti baatii mara baay'ee achoonatti baatee na arrabsis jedhi namni tokko arraba kee baasi na arrabsi namni tokko arraba kee baasi waan badaa hojjechaa jiru waan gaariin hojjechaa jiru tis jedhi na arrabsi YouTube haaraa banadheen ittiin dhufe fulluu godhee si akaachisa sheersii godhee asirratti dhuftee na argita asirratti sin arrabsu YouTube ittiin nama gargaara waan hin jedheef iyyuu asirratti sin arrabsu asirratti illee afaan hin badu jechuudha afaan kee irribaa kaate nattiin xaragatiin kosi deemii intini keessatti xaragadhu gaafa na laaltan ijoollee baadiyyaatti dhalattee guddatte natti fakkaadda ijoollee baadiyyaatti sitti fakkaadda gaafa na laaltan istaayilii makiyya argitan hin beektanii ofiimuu nan barbaachisu kun isiniyyuu hin beektu waan ta'eef nanaaf inaaftuu mortuu duwwaadha isin inaaftuu bichaa jechuudha dhugaa rabbi inaaftuu keessaan guddatti yoom gadi qabna yoom maal goona jettu Nazaname kanafi nama sodaate way sunitti fakkaatan nama sodaate way sunitti fakkaatan nama na arrabsaa jirus nan beekan eenyummaa sabbaree jira eriyaa kiyya nana rifadha yeroo baay'ee jechuudha ani obsan qabu nana rifadha eriyaa tokkotti ergee imeeliidhaan baase jechuudha eriyaa kootti ergee argisiise jennaan dhiisi bakka hin kenniniifi kanatti naarin isheen iyyuu si hinaafteeti naan jette dhalaa dabar dhala tokko dhiira tokko jechuudha kan deeme waa barreessu ijoollee nama lama sadiin caalanii kan koomentiin taanaa barreessu kanaaf uummanni gaariin uummanni ani waan badaan hojjenne laal waan badaan hojjenne sayidoo faan fida irraa dubbaddaa gara dhugaan jiru dubbaddaa jechuudha gara dhugaan jiru sayidoodhaa fi wabii sumayyaa ayyuu kana fida waan hin ayyuu jibbus nitti fakkaate konkooche konka ayyuun nama akka keetii seete amma iccitii gad nan baasisina hewaana eegedheera wanni mati raanfadhe inaaftota jechuudha inaaftota warra mortuu kanaaf warroonni nagaa ifa manaa godhaasin ijoollee baay'een na jaallattu na kabajjuu isin beeka ijoolleen isin gargaaraa ture illee beektu ani YouTube isinii banaa waa hundaan isin gargaara YouTube keessa isin hirkaa fuudhee warroonni isinii guddisaa turan beektu YouTube ani jechuun kan gargaarsarra ba'ee jechuudha ilma Oromoo miti intala Oromoo miti ani saba biraatiif fakkeenya saba biraan barsiisaa jechuudha mee namni na gaafattanii dhabdan beektu lakkoofsa keessan koomentii jalatti naa barreessaa jedhe warri naa barreessitanii lakkoofsa keessan qubeedhaan barreessaa lakkoofsa keessan qubeedhaan isinii barreesse YouTube isinii baneen jiru utuu nama gargaaru utuu gaarii namaaf yaadu hamaatti nan geessina isin jalaa dide callisuun kommoo waa YouTubein kun kan gargaarsaa ta'eefini namoota gurguddaa asirratti affeerama namoota gurguddaa isin yaadintu asirratti affeeramaa jechuu kanaaf isin jedhee mataa gadi qabadde koowwan dhiifama naa godha lammata koomentiin taane as jalatti barreessite nan komatiin xiqqaaqee saxxa'uuti gabbaa as jalatti nan komatiin jechuudha namni tuqeemmoo namni natti bu'eemmoo bitintinii isaa addaa kana argitee miti hin beektu kuuwwan ani qaldiin gaafa naaru hin balleessa jira haadha isee
Kanaafi galatooma uummanni kaanii isiniin jechuun barbaada. Ammallee gaaffii yoo qabaattanii yuutuubii nu banii seera yuutuubii nu barsiisi yoo jettanii lakkoofsa keessanii qubeedhaan naa barreessaa. Qubee afaan oromootiin lakkoofsaan hin barreessinaa dileet godhaa. Hidheen jira beektanii koomentiin taane akkana jalatti hin barroomneef hidhamee jira. Sana natti fakkaata isin lakkoofsaan barreessitan hin kaasa lakkoofsa jechuudha yuutuubiin. Kanaaf qubeedhaan naa barreessaa qubeedhaan hin kaasu anis nan arga waan ta'eef akkasi warroonni kaanii dhiifama naa godhaa galatooma waan na daawwattaniif warroonni kaan immoo galata dhabaa.